Paatriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas Episkooposota haaraa muudaman 26 beekamtii kennanii gara bakka itti ramadamanitti bobbaasan taanaan Paatriyaarkii mataa keenyaa filachuuf dirqamna jedhan abboonni amantaa Sinoodosii haaraa hundeessan. Kana gochuuf seerri dambii fi qannoonnaan amantaa keenyaa nu fayyama kan jedhan abboonni amantaa kun haa ta'u malee ammatti fedhiin keenya Paatriyaarkii haaraa muuduu miti jedhaniiru. Murtoon Phaaphaasota haaraa muuduu tibbana dabarsan rakkoolee Bataskaana Ortodoksii mudatan furuu fi gaafii hordoftoota amantichaa deebisuuf ta'uurra deebiin hubachiisuun murtoon kun fudhatama argachuu qaba jedhan. Murtoon kun fudhatama kan dhabsiifamu taanaan garuu bu'uura seera mana amantiitiin tarkaanfii itti aanutti ce'uun gidduu isaaniitii Paatriyaarkii kan filataa ta'uu hubachiisaniiru. Abboonni amantaa kunniin akka miidiyaatti himanitti tarkaanfii Bataskaana cimsuutu fudhatame. Qulqulluun Paatriyaarkii osoo lubbuun jiranii biyyaa osoo hin bahin dhiibamanii osoo hin ciisin sababa dullummaan yookiin du'aan osoo nurraa adda hin bahin Paatriyaarkii biraa muuduun hin danda'amu. Isin garuu muuddaniitu nuun jechuun yaada kana kan hafarsan jiru kan jedhan dureewwan amantaa kunniin dhugaadha. Qulqulluun Paatriyaarkii hin dhiibamne, hin duune, biyyaas hin baane, hin dulloomne, hin dadhabne osoma lubbuun jiranii garuu gaafii uummataa deebisuuf hin dandeenye kan jechaa jirru gaafiin gaafatame deebii haa argatudha jedhan. Itti dabaluunis abbootiin amantaa naannoleerra jiran qulqulleessituu hanga waardiyaatti hojjettoota jiran dabalatee hojjettoonni sadarkaarra jiran afaan Oromoo afaan naannootti ramadaniillee warra hin beeknedha jedhan. Kun akka sirratuuf irra deddeebiin gaafachuu eeranii furmaata dhabuu dubbataniiru. Gaafii deebii dhabe kana deebisuun yeroo barbaachisaa ta'e argametti ammoo seera dambii fi qannoona bu'uura godhachuun deebii akka itti nuuf kennaniif dhimmicha gara abbootii keenyaatti dabarsine jedhu. Episkooposonni amma muudaman 26 gara bakka itti ramadamanitti akka ergaman qulqulluu Paatriyaarkii xalayaadhaan gaafan. Qulqulluu Paatriyaarkii xalayaa kana simatanii isaan muudaman gara bakka itti ramadamanitti bobbaasuu baannaan Phaaphaasonnii fi Episkooposonni amma jirru 4 fi 5 irra darbinee 29 geenyeerra waan ta'eef gara qulqulluu Paatriyaarkii filachuutti deemuuf dirqamna jedhaniiru. Seerri kun keewwata Fitaha Nigist irratti ifatti taa'eera kan jedhan dureewwan amantii Ortodoksii kunniin Phaaphaasonni 4 yookiin 5 fi sanaa ol yoo ta'an qulqulluu Paatriyaarkii gidduu isaanii baasuu akka danda'an hayyama. Dhugaan jiru kanadha jechuun ibsan. Nuti ammatti kan jechaa jiru Episkooposonni muudaman bu'uura seera dambii fi qannoona mana amantichaatiin kan muudaman waan ta'eef qulqulluun Paatriyaarkii simatanii mallattoo isaaniitiin gara bakka itti ramadamanii deemanii hojii isaanii akka bobba'an akka taasisanidha kan jedhan dureewwan amantii kunniin qulqulluun Paatriyaarkii san gochuuf hayyamamoo hin ta'an taanaan Paatriyaarkii filannee Episkooposota muudaman hayyama Paatriyaarkii filatamuun gara bakka itti ramadamanii akka bobbaafaman taasisuun mirga keenyaadha jechuun ibsa ejjennoo baasaniin ibsaniiru. Lolli hidhattoonni faannoo fi humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa uummata Oromoo Walloo irratti banan guyyaa 5ffaaf hammaa ta'etti fufuun lubbuu namoota nagaa hedduu galaafachaa jira jedhame. Lolichi jimaata darbe aanaa Jillee Dhummuggatti kan eegale yoo ta'u yeroo ammaa kana aanaalee 3 keessatti babal'atee jiru maddeen himan. Raayyaan ittisa biyyaa dhimmicha tasgabbeessuuf garas bobbaafamus hanga ammaatti nageenyi hin buune jedhu maddeen. Mootummaan federaalaa ammallee dhimmicha gidduu seenuun yoo hin tasgabbeessin qisaasamnii fi balaan ulfaataan qaqqabuu mala jedhan dhalattoonni Walloo. Mootummaan naannoo Amaaraa humna addaa fi faannoo qindeessuun bobbaasuun himatamu immoo tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhadha jechuun dhaadatee jira. Lolli hidhattoonni faannoo fi humni addaa naannoo Amaaraa Sanbata darbee kaasee Oromoota Walloo irratti bananiin hanga ammaatti namoonni nagaa 80 ol ajjeefamu kanneen madaa'an ammoo yaala dhabuun miidhamaa jiraachuu dhalattoonni Walloo himan. Lolli qindaa'aan kun bifa haaraatiin aanaa Jillee Dhummuggaa ganda Jaawwii bakka addaa Nageessoo jedhamutti eegalame. Yeroo ammaa kanatti garuu babal'achuun aanaalee godinichaa 3 keessatti haala hamaan itti fufee jira. Arxummaa Fursee, Sanbatee, Haxaayyee fi Kamisee bakkeewwan lolli kun keessatti deemsifamaa jirudha. Humnoonni ijaaraman loojistiikii mootummaa naannichaatiin socho'an kunniin meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan qonnaan bultoota irratti lola banuun lubbuu namoota nagaa galaafachaa jiratu himame. Humnoonni faannoo fi humni addaa naannoo Amaaraa meeshaalee waraanaa ammayyaa'oo sochoosuu isaaniitiin godinichatti yakka gurguddaa raawwachaa jiraachuu kan himan maddeen meeshaalee isaan raayyaa ittisa biyyaa dhimmicha tasgabbeessuuf bobba'ellee duuba deebisuu dubbatu.
Dabalataanis humnoonni faannoo fi humni addaa Amaaraa dubartootaa fi daa'imman butuun godinichaan alatti fudhachaa jiraachuu fi manneen jiraattota akkasumas dhaabbilee misoomaa bu'uuraa hedduu gubaa jiraachuu himan. Dhimma kana ilaalchisuun OMN guyyaa kaleessaa gaafatama bulchiinsa nageenya aanaa Jillee Dhumuggaa obbo Muhee Umar dubbisuun gabaasa dhiyeesseen akeekni lola kanaa fedhii murnaa afaan tokkoo aadaa tokkoo fi amantii tokko jedhuun socho'u ta'uu himanii mootummaan federaalaa fi uummanni Oromoo guutuun uummata Walloof akka birmatu gaafachuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan naannoo Amaaraa humna addaa fi faannoo qindeessuun bobbaasuun himatamu gama isaatiin ibsa har'a baaseen tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhadha jechuun dhaadatee jira. Humnoota farra nageenyaa irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabnee fi qoratamee fudhachaa jira jedhee jira. Jiraattonni yaada kennan immoo kan mootummaan naannoo Amaaraa farra nageenyaati ittiin jedhu jiru uummata Oromoo Wallooti jedhan. Addi bilisummaa Oromoo lola qindaa'aa mootummaa naannoo Amaaraatiin Oromoo Walloo irratti banan balaaleffate. Lola qindaa'aa humni addaa poolisii Amaaraa faannoo fi milishaan naannichaa uummata nagaa qeessaarra jiraatu irratti bananiin lubbuun lammiilee nagaa badaa jiraachuu mannii fi qabeenyi uummatichaa manca'uu fi saamamuu kan ibse ABO'n lola beekamtii fi qindeessummaa mootummaa naannoo Amaaraatiin baname ta'uu akeekeera. ABO'n ibsa kaleessa baaseen lola qindaa'aa kanaan guyyoota 3 jalqabaatti lubbuun qonnaan bultoota Walloo 65 caalan darbuu eeruun amajjii 23 bara 2022 ammoo naannoo magaalaa Shawaaroobiititti Oromoonni Walloo Finfinnee irraa gara qe'ee isaaniitti deebi'aa turan 16 konkolaataa keessaa buufamanii haala sukkaneessaan ajjeefamuu ibseera. ABO'n lola qindaa'aa fi ajjechaa Oromoota Walloo irratti fufiinsaan raawwatamaa jiru kana cimsee kan balaaleffatu ta'uu ibsuun Oromoon marti Oromoo Walloof birmannaa barbaachisu akka godhan waamicha dhiheesse. Kaaba Oromiyaa Wallootti lola qindaa'aa mootummaa naannoo Amaaraatiin uummata Oromoo Walloo irratti banameen lubbuun lammiilee nagaa hedduu badaa jiraachuu mannii fi qabeenyi uummataa manca'uu fi saamamaa jiraachuu ibsa isaatiin kan dheere addi bilisummaa Oromoo haleellaa fi weerara irra deddeebiidhaan Oromoota Walloo irratti raawwatamaa jiru cimsee balaaleffateera. Amajjii 21 bara 2023 godina Walloo aanaa Jillee Dhumuggaa keessatti humni addaa Amaaraa meeshaalee waraanaa gurguddaatiin qonnaan bultoota Oromoo irratti lola banuun lubbuu namoota nagaa fi siviilii hedduu balleessaniiru. Manaa fi qabeenya uummatichaas mancaasaniiru jedhe. Lolli qindaa'aan kun humna addaa Amaaraa garee faannoo jedhamuun humna milishaa Amaaraa walitti qindeessuun gaggeeffamuu kan jiru ta'uu eeruun lolicha kan qindeesse uummaticha ficcisiisaa jiru ammoo mootummaa naannoo Amaaraa ta'uu akeekeera. Caasaan mootummaa federaalaas dhoksaan hidhattoota Amaaraa gargaaru yoo ta'e malee nageenya uummata Oromoo Walloo eeguuf carraaqqiin godhee hin jiru jedhe. Osoo caasaaleen nageenya mootummaan federaalaa jiranii uummanni kun irra deddeebiin weeraramaa jumlaan ajjeefamaa qabeenyi isaa saamamaa fi manneen isaa gubataa turuu ibsuun mootummaan federaalaa nageenya uummata kanaa tiksuu hin jiru jedhe. Lola qindaa'aa tibbana baname kanaan guyyoota 3 jalqabaatti qonnaan bultoonni Oromoo Walloo 65 caalan qe'ee isaanii keessatti ajjeefamuu ibsee addi bilisummaa Oromoo dheengadda amajjii 23 bara 2023 qofaa kan maqaan isaanii adda bahe namoonni 39 hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraan ajjeefamuu ibsa. Kanneen rasaasaan rukutamanii madaa'anis hedduu ta'uu eeruun humaatamni qe'ee isaaniirraa buqqa'uu dirqamuu ibseera. Guyyaadhuma sana jechuunis amajjii 23 bara 2023 Oromoonni Walloo Finfinnee irraa gara qe'ee isaaniitti deebi'aa turan naannoo Shawaaroobiit bakka karraa jabjabaa jedhamutti waraqaa eenyummaa isaanii adda baafamuun namoonni 16 konkolaataa keessaa buufamanii haala sukkaneessaan rashanamuu ibse ABO'n. Hospitaalonni Finfinnee afaan Oromoo wallaaluun dhukkubsattoota balaa lubbuuf saaxilaa jiraachuun dhagahama. Namootni afaan Oromoo malee hin beekne sababa harki caalaan hospitaalota magaalaa Finfinnee afaan Amaaraan hojjetuuf danqaan afaanii mudatuun dogoggora wal'aansaa hanga du'a isaanii gahuuf saaxilamuu qorannoon ifa godha. Magaalaan Finfinnee teessoo biyyaa ta'uurraa kan ka'e tajaajila fayyaa wayyaa'aan giddu gala itti kennamudha. Wal'aansa fayyaa olaanaa barbaacha kanneen gara magaalaatti hedduminaan dhufan naannolee biyyattii hundaarraa ta'us harki caalu naannoo Oromiyaa irraa akka ta'e qorannooleen ni agarsiisu. Qorannoon Dr. Toomaas Maakuriyaatiin bara 2019 keessa hojjetame amajjii bara 2021 barruu Prime Schools jedhamu irratti maxxanfame hospitaala guddicha Qudus Phaawulositti dhukkubsatan harki caalu afaan Oromoo akka dubbatan mul'isa. Ispeeshaalistiin ulfaa fi gadameessaa Dr. Toomaas qorannoo kana kan geggeessan muummeewwan wal'aansaa hundaarra deemuun dhukkubsattoota jiran keessaa
Hammamtu afaan Oromoo qofa beeka. Hammamtu ammoo afaan Oromoos afaan Amaaraas beeka kan jedhus sakatta'uudhaan. Qorannoon isaanii kun ogeeyyii hospitaalichaaf leenjii barnoota afaan Oromoo kennuuf bu'uura kaa'uuf ture. Akka qorannoo isaanii kanatti dhukkubsattoota 1,466 torbaan tokkotti hospitaalicha dhaqan keessaa 56.1 kan ta'an afaan Oromoo dubbatu. Kana keessaa 55.4 kan ta'an ammoo afaan Oromoo malee afaan hojii federaalaa kan ta'e Amaariffa beekanii hin dubbatan. Faallaa kanaan immoo ogeeyyiin hospitaalichaa fi kanneen deeggarsa kennan walumaa galatti 463 qorannoo kanaan ilaalaman keessaa 91 afaan Amaaraa qofaan walii galuu danda'u jechuun BBC'tti himaniiru. Kanneen afaan Oromoo fi Amaariffaan walii galuu danda'an 8.9 qofa. Qorannoon biraan ogeeyyiin damee fayyaa keessa jiran 5 hojjetamee fi dhiheenya barruu BMS Health Service Research jedhamu irratti maxxanfame ammoo hospitaalonni magaalaa Finfinnee keessa jiran 6 keessaa rakkoon afaaniin dhukkubsattoota afaan Oromoo malee hin dubbanne irra dogoggorri yaala fayyaa gurguddaa fi miidhaan dinagdee gahaa jiraachuu ibseera. Qorannoon mata dureen Impact of Language Barriers on Healthcare Access and Quality ammaan afaan Oromoo Speaking Patients in Addis Ababa jedhuun hojjetame kun amma Jii 16 maxxanfame. Warreen qorannoo kana irratti hirmaatan keessaa tokko Yuunivarsiitii biyya Beeljiyeem Jenti jedhamu keessatti barataa digirii 3ffaa kan ta'e amantii boruu qorannoo isaanii gosa kwaaliteetiif jedhamuun geggeessaniin dhukkubsattoota 27 fi ogeeyyota fayyaa 9 dubbisuun BBC'tti himu. Kenniinsa tajaajila fayyaa keessatti parsentii 80 kan dhukkubni itti adda ba'u haasaa ogeessi fayyaa dhukkubsataa wajjin godhu irratti hundaa'eeti. Laaboraatooriin gargaaramnee dhukkuba adda baasnee furmaata kan keenyu 20% qofa jechuun gahee guddaa kenna tajaajila fayyaa irratti qabu ibsa. Dogoggorri wal'aansaa kun takka hanga dhukkubsataan lubbuu dhabuutti geessuu danda'a. Dhukkubsataan dogoggoraan yeroo 2 yeroo 3 yaala baqaqsanii wal'aanuuf saaxilamuu danda'a. Wal hubachuu dhabuun rakkoo afaaniin wal qabatu irraa kan ka'e qorichaa fi gorsa dhibee wal'aanamuuf kennamu akka malutti hojiirra oolchuu irra rakkoo qabaachuu qorannoon kun mul'ise.